ሁላችን እናመልክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አብ ከነ ኢልማ ከነ ሀፉረ ቁልቁሉ ዋቀየ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቸርነትና በምሕረትህ እጅግ ቀድሰህ ባርከህ በቤትህ የሰበሰብከን akka arjummaaf jaalala keetti guyyattii kana eebbistee taabota kakuu kee fuuldura akka dhaabbannuuf eebba keessa akka qooddannuuf ayyaana guyyaa har'aa kabajuudhaaf kan walitti nu qabdee ulfinnii fi galanni siif haa ta'u jedhaatii Waaqayyoon galateeffadha. Jalqaba irratti kabajamoo abbaa keenyaa liqatti bu'aan qeessis Abbaayinaa Mogos bulchaa mana kiristaanaa kanaa abbootiin luboonni obboloottan daaqonoonni abbootiin harmooleen barattoonni dilbataa iddoo garaa garaatii ayyaana guddaa kana kabajuudhaaf kan walitti qabamtan hundumti keessanuu maatiin Waaqayyoo nagaa Waaqayyootiin akka mooltanii akkamiin yeroo kana geessan galata Waaqayyoo akka jennuuf qooqa keenya kan nuuf saaqee baay'ina jaalalaaf arjummaa isaatiinis immoo addunyaa keessaa filatee mana isaa tulluu qulqullaa kan irratti kan walitti nu qabatee waaqa waaqotaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa kan ta'e waaqni keenya maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u meel jedhaati Waaqayyoon galateeffadha. Qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa haadha sabondaa kan taate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hundeessee haadha Waaqayyoo kan jedhamte guyyaa har'aa kanatti immoo ayyaana ishee kabajuudhaaf kan walitti qabamnee maqaan haadha keenyas kan galatuumeef kan ulfaate nuuf haa ta'u jedha galateeffadha haadha keenya. Qulqulloonni ergamtoonni wareeggamtoonni toloonnis akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaate nuuf haa ta'u baga isiniin ga'e sadeessaa galateeffadha. እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ለጥቂት ደቂቃ እንማማራለን። አስተማሪ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር መካሪ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሆንልን። በርሲሰ ከንተ Waaqayyoon gorsaas kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana mata dureen nuti ittiin waliin barannu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa qaamni koo Waaqayyoon ni kabajii kan jedhu ta'a. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 46 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo argamuudha. Taabbiyoo nabsee ለእግዚአብሔር jechuudhaan qulqulleettiin dubroo Maariyaam jecha kana dubbatteetti egaa haadhi keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos deessee fooniin gara biyya lafaatti akka inni dhufuuf bultoosa kan taate kan ishee filatee akkuma qulqullichi Daawit luul maadaraawun qaddasa jedhee Waaqayyoon bultoosa qulqulleessa jedhee waa ishee dubbateef isheenis immoo mootii moototaa kan ta'e waaqa waaqotaa kan ta'e deessee kan nuuf laatte guyyaa har'aa kanatti immoo ayyaana boqachuu ishee kabajuu jirraa. Waaqni guyyaa kanaan nu ga'e mee ilil jedhaatee galateeffadha baga isiniin ga'e irra deebi'uudhaan. Egaa haadhi keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam qaamni ishee lubbuun ishee Waaqayyoo akka galateeffattu kunis mata duree kana kaasnee kan laalleef guyyaan irraa guyyaa boqonnaa ishee waan ta'eef qulqulleettiin dubroo Maariyaam qaama isheetiin lubbuu isheetiin Waaqayyoon galateeffachaa osoo jirtu akka isheen boqattee hubachiisuudhaaf. Egaa guyyaan kuni Astariyoo yookaan immoo mul'achuu jedhamee beekama. Akkuma sirna mana kiristaana keenyatti muddee guyyaa 29 irraa jalqabee hanga tsoomni seenutti waqtiin kun guutummaan isaa waqtii Astariyoo yookaan immoo waqtii mul'achuu የመገለጥ ዘመን ይባላል። የመገለጥ ዘመን ለምን ተባለ ለሚለው በዚህ ወራት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያት በትንቢት እንደተናገሩለት ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋን እንዲሁም ከነፍሷም ነፍስ ነስቶ ወደዚህ ዓለም የመጣበት ለጨለማ ዓለም ያበራበት የተገለጠበት ብዙ ምስጢር የተገለጡበት ስለሆነ የመገለጥ ወራት ይባላል። ወቅቲን ኩኒ ሙዴ ዲግደሚ ሰከልራ ካሴ አንገ ጾምኒ ሴኑቲ ወቅቲ ኢፈበው ወቅቲ ሙለቹ ጀደማ
kanaanis guyyaa har'aa kana Astaroo Maaramii yoo jennee kan kabajnu waqtii mul'achuu kana keessa waan ooleefidha. Waqtii kana keessatti bara kakuu moofaa keessatti raajonni waa'ee isaa dubbachaa kan turan kottu nuuf dhaladhu nu fayyisi jedhanii Kiristoosin waamatii kan turan ummanni dukkana keessa deema ture sanaaf ifti kan itti ba'e waan ta'eef barri kuni bara mul'achuuti. Waqtiin kabajaa jirru kuni waqtii mul'achuuti. Kunis gooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa immoo lubbuu fudhatee dhala namaa kan itti ta'e akkuma jalqaba irratti Isaayyaas dubri dubrummaan ulfooftee dubrummaan ni deessi jedhee waa'ee ishee dubbateefi ture. Yeroon isaa yeroo ga'utti immoo uummata dukkana keessa jiru sanaaf ibsuudhaaf gooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ifaan gaafa guyyaa muddee 29 qulqulleettii Dubroo Maaramii irra dhalatee addunyaa kanaaf ibseera. Tokkoffaa irratti gooftan keenya ofii isaatiif addunyaa kana irratti fooniin mul'ate akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti gooftan keenya fayyisaan keenya foon uffachuusaa qulqullichi Yohaannis abbaan wangeelaa qaal sigaa kone jechuudhaan jechi nama ta'e yookaan immoo foon ta'e jedhee kan isaaf dubbate foon qulqulleettii Dubroo Maaramii irraa fudhateen ilaalaa Waaqayyoon jalqaba irratti waaqummaa isaatiin laboo abiddaa kan ta'e akkuma abbaan Hiriyaaqoos Qiddaasee Maaramii irratti waa'ee isaa gaafa barreessu abidda biyya lafaatiin immoo isaaf fakkeessuun hin danda'amu. Abiddi samma qaba. Abiddi isaan fakkeeffamuu danda'u amma isaa ta'uu kan danda'u omtuu biyya lafaarraas uumamtoota keessas kan hin jirre abidda ta'ee osoo jiru qulqulleettii Dubroo Maaramii irraa dhalatee ofiisaa kan mul'ise gara biyya lafaa kanatti kan ofiisaa ibse waan ta'eef bara kakuu moofaa keessatti Museedhaan jechoota baay'ee ka waliin dubbate boodatti si arguun barbaada natti mul'adhu jedhee inni yeroo gaafatee turetti ana namni na argee na fuuldura dhaabbachuu hin danda'u jedhee kan itti dubbate yeroodhaaf dugda isaatti agarsiise. Kunis bara boodatti fooniin dhufee Dubroo Maaramii irraa dhaladheen akkasuma yeroo sanatti sitti mul'adha jedhee kanas immoo Dabra Taaboor irratti kan itti agarsiise gooftaan abidda kan ta'e abiddaaf hamma qaba. Siif garuu hammi kee ammana jedhameetoo dubbatamuun hin danda'amu jedhee kan isaaf dubbate inni gadaamessa qulqulleettii Dubroo Maaramii keessa gaafa bulee qulqulleettii Dubroo Maaramii irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee gara biyya lafaatti dhufuudhaaf gaafa inni ta'ee abbaan Hiriyaaqoos ammas deebisee inni laboo abiddaa ta'e suni gadaamessa qulqulleettii Dubroo Maaramii keessatti akkamitti akka bule kana gaafa dinqisiifatu golgaan abiddaa torban suni gadaamessa keessatti akkamittiin goramittiin golgamanii karaa bitaatiin immoo karaa mirgaatiin jedheetoo dinqisiifata. Dhugumaan kan nama dinquudha inni abidda ta'e labooba kan ta'e kan hin murtoofne addunyaan kun handaarri biyya lafaa isa murteessuu kan hin dandeenye addunyaa barruu harka isaa keessatti baatee kan jiru inni qulqulleettii Dubroo Maaramii keessatti murtaa'ee inni foon ishee irraa foon fudhatee lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee dhala namaa ta'e dhalachuu isaatiinis ofii isaa mul'ise waan ta'eef yeroon kun yeroo mul'achuu jedhameera. Lammaffaa irratti iccitii cuuphaa isaati irrattis immoo gooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma Niqoodimoositti dubbate namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo hin dhalanne lammaffaa yoo hin dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee akka inni ture. Kanaanis iccitii kana ifatti mul'isuudhaan ofii isaati sirna kana nu barsiisuudhaaf kana raawwatee gara qulqullicha Yohaannis isa cuuphatti deemee harka Yohaannisitti cuuphame yeroo inni cuuphame bishaan sana keessaa galaanicha keessaa ba'u immoo abbaan samiirra taa'ee ilmi koo kanan jaaladhu kanan kabaju aarsaadhaaf kanan isa filadhe isa kanaadha isa dhagaa ittiin jechuudhaan dubbachuudhaan hafuurri qulqulluu immoo bifa gugeetiin samiirra bu'ee gooftaa keenya irra qubachuudhaan ilmi gooftaan keenya immoo galaana Yordaanoo keessatti cuuphamuudhaan tokkoffaa fi sadummaan Sillaasee kan itti mul'atedha. Mee ilil jedhati Waaqayyoon galateeffadha. Bara mul'achuu kana keessatti iccitiin barootaaf nama jalaa dhokatee ture samiin baname jedhameetoo iccitiin akka inni mul'ate samiin banamuu fi cufamuun kan irra jiru osoo hin taane yeroo balballi tokko banamu mana san keessa kan jiru hundumtuu akka inni mul'atu akkasumas gooftaan keenya gaafa cuuphamu samiin banamee tokkummaaf sadummaan Sillaasee tokkummaaf sadummaan Waaqayyoo kan itti mul'ate waan ta'eef guyyaa sanatti sadummaaf tokkummaan Sillaasee kan itti mul'ate waan ta'eef waqtii mul'achuu ifa ba'uu kana keessatti iccitiin tokkummaaf sadummaa Waaqayyoo ifatti ba'eera. Astaroo kan jedhame isa kana hundumaa qabata. Dabalataanis gooftaan keenya Qaanaa Galiilatti mul'atee dinqii isatti agarsiiseera. Namootaaf dinqii raawwachuusaa hirrina mana Dookimaas ture sana guutuudhaan
kana qofa osoo hin taane raajii isaa isa jalqabaa mana Dookimaasitti raawwachuudhaan foon uffatee kan inni dhufe ofii isaatiif dinqii raawwachuu akka inni danda'u gara biyya lafaattis kan dhufeef inni ofii isaatiif namoota dhiphina keessa jiran gara fayyinaatti baasuudhaaf dhiphina keessaa isaan oolchuudhaaf kan dhufe waan ta'eef hirrina mana Dookimaas sana immoo haadhi isaa qulqulleettiin Dubroo Maaramiin kadhannaa ishee akka ifa ba'uuf guyyaa sanatti kadhannaa isheetiin yaadachiistee isheen daadhii waynii hin qaban jettee kadhannaan Dubroo Maaramii akka mul'atuuf tokkos iccitii jalqabaa irratti raawwachuudhaaf mana Dookimaasitti gooftaan mul'ate iccitii kanas kan itti ibse ture. Kanaanis iccitiin gurguddoon kan itti mul'ate waan ta'eef waqtiin keessa jirru kuni waqtii mul'achuu yookaan immoo astaree'oo የመገለጥ ዘመን jechuudha jedhanii abbootiin keenya nuuf kaaneeru. Egaa amma kana jenne gara ayyaana guyyaa irratti gaafa deebinu waqtii astaroo keessa waan kabajamuuf guyyaan irraa kun astaroo Maaramii jedhames kabajama jechaadha. Egaa haadhi keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam haadha ishee Hannaa fi Iyyaaqeem irraa eega dhalattee boodatti biyya lafaa kanarraa waggaa 64 jiraattetti. Kunis akkamitti yoo jedhan mana haadhaaf abbaa ishee waggaa 3 eega jiraattee boodatti akkuma Waaqayyoodhaaf waa dhangalametti haadhi ishee Hannaan fi abbaan ishee immoo Iyyaaqeem waliin dubbatanii gara mana qulqullummaatti haadha keenya galchanii turan. Mana qulqullummaa keessa hanga waggaa 15 guututti waggaa 12 jiraattetti. Isaan kun walitti waydaaman waggaa 15 gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin waggaa 33 ji'a 3 jiraattee boodatti akkasumas immoo gaafa dhumaa fannoo jalatti argameetoo amanamaa kan ta'e duuka buutota keessaa tokko kan ta'e ijoollee Addaam hundumaa bakka bu'eete qulqulleettii Dubroo Maaramii fudhachuudhaaf kan carroome. Ishee fudhachuu isaatiinis iccitiin gurguddaan isaaf ifee kitaabota adda ta'e kan barreesse wangeela Yohaannis kan jedhamu kan barreesse mul'ata Yohaannis kan jedhamu kan barreesse ergaa tokkoffaa Yohaannis lammaffaa Yohaannis sadaffaa Yohaannis kan jedhamu kan barreesse isa adda ta'e wangeela isaas yoo laalle wangeela adda ta'e wangeelota sadeen irraa mul'ata isaatis yoo laalle amma addunyaan kun darbutti waan ta'uudhaaf jiru hundumaa kan barreesse taatee guyyaa dhumaa sana hundumaa kan isaaf ta'ee barreesse. Kunis akkamittiin ta'e kan jedhan abbootiin keenya ayyoonni mana kiristaanaa qulqulleettii Dubroo Maaramii qabatee gara mana isaatti waan galeef iccitiin sun isaaf ifuu danda'eera. Har'as iccitiin akka isaaf ifu kan barbaadu yoo jiraate haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii gara mana isaatti fudhachuutu isarra jiraata. Araarsummaa ishee jala dhokachuun isarra jiraata. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu jedhee gara mana isheetti dhufuun araarsummaa isheetti amanee Waaqayyo irraa araara dhiifamaa akka kadhattuuf gara qulqulleettii Dubroo Maaramii dhufuu qabade. Mee ilil jalaatti haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiin galateeffadha. Qulqullichi Yohaannis qulqulleettii Dubroo Maaramii fudhatee gara mana isaatti gagalee booda waggaa 15 immoo isa wajjin jiraatteetti. Isa kana walitti yoo daballee qulqulleettiin Dubroo Maariyaam biyya lafaa kanarratti waggaa 64 jiraattee jedha. Waggaa 64 eega jiraattee boodatti haadhi keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam ijoollee Addaam hundumaa keessas kan filatamte kabajamtuus kan taate kabajni ishee immoo namarraa osoo hin taane Waaqayyo irraa kan ishee dhaftee ilaayoon ofii isaatiif bultoo isaa akka taatuuf kan ishee filate jalqaba irratti Addaam irratti adamni darbee ture namni hundumtuu gama cubbuu dhaalatiin akka inni qabamuu fi akkasumas immoo namoonni hundumtaanii akka du'an ture. Ishee garuu cubbuun dhaalakuuf kan ishee bira hin geenye. Akkuma qulqullichi Isaayyaas waa'ee kanaa gaafa dubbatu qajeelummaan keenya akka uffata abaarsaatti nutti lakkaa'ame jedheetoo bara kakuu moofaa keessatti waan ta'aa ture sana kitaaba isaa irratti akkuma dubbatu uffata abaarsaa jechuun namni hundumtuu qajeelummaa yoo raawwate qajeelummaatti isaa kan hin lakkaawwamne qajeelummaa isa sunis namoota fayyisuu kan hin dandeenye waan tureef kana dubbatee ture. Isa keessaa garuu bilisa kan taate kan hafte sanyii qulqulleetti taate akkuma jalqaba irrattis immoo Isaayyaas boqonnaa 1:9 irratti qulqullichi Isaayyaas raajii isaa irratti gaafa dubbatu osoo Waaqayyo sanyii nuuf hambisuu baate akka Sodoomiif Gamooraa kan fakkaanne kan taane turre jedhee kan isheedhaaf dubbate sanyiin hafte jalqaba irratti Waaqayyoon bofa abaaree akkasumas Hewaan osoo abaariin duratti si keessaa kan ba'u mataa kee si rukuta si buruqsa jedhee Daabiloosiin kan dubbateef ishee keessa kan ba'u dhumni isaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ijoollee Addaam hundumaa akka fayyisuuf kan isheedhaaf dubbatame. Isheen yeroo sana kan hafte sanyiin hin abaarramne qulqulleetti kan taate Waaqayyoon ofiisaatti kan ishee qulqulleesse kan ishee eebbise eebba isaatiinis kan eegamtee jiraatte dallaa itti ijaarramte kan chaappeeffamte jedhee Salomoon akka isheedhaaf dubbatu
qulqulleetti kanarraa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee isheen biyya lafaarratti akka ishiin waggaa 64 jiraattu ogummaa isaatiin taasisee foon uffatteetti isheenis boqochuutti isheerra tureeti. Akkuma kitaaba keenya irratti dubbisnu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti Addaam ati biyyoodhatii gara biyyootti ni deebita seerri jedhu tureera. Addaam sababii yakkeef sababii Waaqayyo irratti daba hojjeteef waan raawwadhu jedhameen dhiisee waan hin raawwatin jedhameen waan raawwateef abboommi Waaqayyo waan dhiiseef waan diigeef daabiloos waan dhaga'eef namni Waaqayyo kuni Waaqayyo irraa adda ba'e akka duutti murtaa'e ture. Ilaala Addaam jalqaba irratti gaafa uumameetoo gannatii keessa kaawwamee ture. Waaqayyo wajjin akka jiraatuuf Waaqayyo galateeffachaa akka inni jiraatuuf gannatii keessa akka jiraatuuf akka kunuunsuuf waan barbaade akka barbaadetti akka bulchuuf uumamtoota hundumaa akka bituuf Waaqayyoon aangoo kana isaaf kennee ture Addaamiif. Ilaala kana godheetoo iddoo dhamaatiin itti hin jirre iddoo boo'ichi itti hin jirre iddoo dadhabbiin itti hin jirre gannatii keessa isa kaa'ee as keessa jiraadhu ittiin jedheetoo. Kana qofa osoo hin taane abboommi isaaf kenne abboommi maal jedhu kenneef yoo jedhan Waaqayyoon waaqummaa isaa akka mul'atuuf Addaam immoo uumama ta'uusaa akka ittiin beekamuuf Waaqayyoon abboommi tokko isaaf kenne muka balasii kan jedhamtu tanarraa akka hin nyaanne gaafa isheerra nyaatte du'a bara baraa duuta ittiin jedhee ture. Egaa kanaanis isa eegaa waggaa 7 yoo jiraate iyyuu booda irratti garuu daabiloos nama kana kuffisuudhaaf kabajanii dhabee san argateera waan ta'eef nama Waaqayyoo kana kuffisuudhaaf bofa keessa buleetoo Addaam bira dhufee dogongorsiisuu yaale. Addaam garuu ittiin tole jechuu hin dandeenye gama Heewaan deemee ammas ishee goyyomseetoo waan Waaqayyoon hin godhin jedhee sana raawwachiisee muka balasii jedhamtu sana firee ishee nyaachiseetoo booda isheenis abbaa manaa ishee nyaachistee duuti biyya lafaatti akka dhufu ta'e. Kitaaba Kufaalee irratti akka dubbisnu Waaqayyoon du'a hin uumne jedha. Waaqayyoon du'a hin uumne du'a kan ofitti fide nama mataa isaati. Namni gaafa cubbuu raawwatu gara du'aatti deemuu isaati. Namni gaafa Waaqayyoon waan isaan jedhu dhiisee waan Waaqayyoon gaddisiisu raawwatu gara du'aatti deema. Ammas taanaan Waaqayyoon du'a hin uumne iyyuu namni sababii balleessaatiin gara du'aatti deeme malee jedhee ta'u kitaabni keenya akka inni dubbatu namni cubbuu raawwate arras Waaqayyo irraa yeroo adda ba'u cubbuu raawwachuu isaatirraa kan ka'e tokkummaa Waaqayyo irraa adda ba'a. Tokkummaa Waaqayyootirraa adda ba'ee gara du'a bara baraatti deema. Waaqayyoon gara jireenyatti akka deemnu hunduma keenya nu haa gargaaru. Ilil jedha Waaqayyoon galateeffadhaa jireenyaaf inni nu uume waan ta'eef. Egaa Waaqayyoon kana dubbateetoo eega raawwatee boodatti Addaam waan Waaqayyoon jedhe kana raawwachuu dhiisee ni kufe. Booda irratti Waaqayyoon akka isaan jedhe murtoon itti murteeffame maal kan jedhu Addaam ati biyyoodhatii gara biyyootti ni deebitaa ittiin jedhe. Ilaala duutii sababii balleessaa Addaamin dhufe. Kanarraa kan ka'e ijoolleen Addaam hundumti isaanii hirmaatota du'aa taane. Namni hundumtuu gara biyyootti deebi'uun dirqama ta'e sababii balleessa keenyatiin gara biyya lafaatti darbatamne waan taaneef namni hundumtuu foon kan uffate hundumtuu du'achaaf mala jechaadha. Qulqullichi Yaaredis immoo waa'ee kanaa gaafa dubbatu duuti nama hundumaadhaaf kan maluudha jedhe. Maaliif jennaan Addaam ati biyyoodhatii gara biyyootti ni deebita jedhee ijoolleen Addaam hundumti isaanii du'uun akka isaan irra jiraatu dubbateera waan ta'eef garuu jedhe duuti maaramii kan nama dinqu kan nama ajaa'ibuudha. Duuti maaramii adda kan ta'edha jedhe. Qulqullichi Daawit immoo akka dubbatu faarfannaa 88 lakkoofsa 48 irratti jiraata ta'e kan jiraatu kan hin duune eenyudha jedhee dubbata. Kanaaf foon kan uffate hundumtuu duutu irra jiraati. Qulqulleetti Dubroo Maariyaam haadha isaatiin Waaqayyoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni ofiisaatii boqatee du'ee du'a akkasumas gara biyyootti deemee guyyaa sarfaatti du'a injifatee ka'eerati. Isheenis akka isaa kanatti akka isheen boqattuuf foon uffatteettiti dirqama isheenis boqachuutti isheerra ture waan ta'eef yaa haadha koo ni boqattaa har'a boqachuuf jirta jedheetoo isheetti himeera. Yeroo kanas qulqulleettiin Dubroo Maariyaam egaa du'a yeroo jedhan nama isheen hin sodaachisne hin jiruutii. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaam ilma ishee tokkicha kan ta'e kanaan waaqa kan deesse waaqa ilma ishee ta'ee barruu ishee irratti baatte kanaan ani haadha kee ta'ee nan deessii ta'ee waaqa ta'e akkamittiin boqadha jettee gaafatteetti. Yeroo kanas Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin gara Si'oolitti ishee qabatee deeme. Akkasumas Si'oolii keessa ishee daawwachiise. Namoonni Waaqayyo irraa adda ba'an waaqummaa Kiristoositti kan hin amanne amantiidhaan kan hin jiraanne
biyya lafaarra yeroo jiraatan waaqa tolfamaa kan waaqessan waaqayyoon kan waaqessine cubbuu kan raawwatan hundumti isaanii achi keessatti gubatu. Ilaala baay'ee kan nama dinqu namoonni waaqayyoon bilisa nu baasee cubbuu keessaa kan jiraanne ofii isaatii gara qajeelummaatti nu deebisee akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatu Kiristoos qajeelummaa keenya ta'e osoo jiru namoonni cubbuu raawwachuudhaan amantii qulqulleetti kana keessa adda ba'anii baay'een isaanii Kiristoos kan ganan Si'oolii keessatti yeroo isaan gubatan agarte. Yeroo kana namoonni kun akkam ta'anii ittiin jettee gaafatte. Kadaanis isaan kun warreen naganan warreen biyya lafaarratti cubbuudhaan jiraatanidha. Kanaaf iddoon jireenya isaanii as keessa kan isaaniif ta'edha ittiin jedhee isheetti meera. Yeroo kanas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani gara biyya lafaatti dhufeetoo biyya lafaatti dhaladheetoo iccitii gurguddaas raawwadhee ofii kiyyaa du'eetoo du'a kootiin warreen waggaa 5,500 Si'oolii keessatti gubachaa turan sana bilisaa kan baase atis namoota kanaaf isaaniif boqattee isaaniif duuteetoo namoonni kun gara gannatiitti ni galu. Yoo ati boqatte isaan kun gannatiitti ni galu, abidda kana keessa ni ba'u, abidda bara baraa kana keessa ni ba'u jedheenitoo gooftaan keenya qulqulleetti Dubroo Maaramitti dubbate. Yeroo kana qulqulleettiin Dubroo Maaram gubataa achi keessa jiru sana abidda sana gad daawwattee boodatti lubbuuleen kun hundumti isaanimmaa ani boqachuu kootiin yoo isaan gara gannatiitti kan naaf galan ta'e immaa si'a tokkoo miti si'a torbayyuu nan boqadhaaf itti jette. Meelil jedhaati haadha kana galateeffadhaa. Ilaala Rivita Illiinaa kan jedhan abbootiin keenya waa ishii gaafa dubbatan gara laafetti kan taate ofii ishee irra dabarteetoo ilaala si'a tokkoo miti si'a torbayyuu nan du'aa fi isaaniif nan boqadhaa. Namoonni kun gara gannatiitti naaf deebi'u taanan jette. Araarsummaan haadha keenya hunduma keenya wajjin haa ta'u. Isheen ilaala gara isheetti gaafa dhiyaannu nuti gaafa ishee kadhannu waa'ee ishee caalaa waa'ee ijoollee isheetiif kan yaaddudha. Hunduma keenya haadha kan taate gaba qulqullicha Yohaannisiin haadhummaadhaan hundumti keenya ishee fudhanneerra waan taaneef isheen si'a tokkoo miti si'a torba isaaniif nan boqadhaa ittiin jette. Yeroo kanas Geetsemaanitti osuma kadhachaatii jirtu akkuma jalqaba irratti qaamni koo Waaqayyoon ni galateeffatti akkasumas immoo lubbuun koos Waaqayyoon ni galateeffatti jettee kan isheen dubbachaa turte. Osoo Waaqa ishee galateeffattu osoo uuma ishee kadhachaa jirtu yeroo sanatti du'aa ajaa'iba ta'e ni boqatte. Duuti kun baay'ee kan nama dinquudha. Ishee wajjin dubbachaa Waaqa ishee galateeffachaa osoo jirtu haadha Waaqayyoo taatee boqachuun dhugumaan kan nama dinquudha jedhee qulqullichi Yaared dubbate. Egaa guyyaa irraa kanatti qulqulleettiin Dubroo Maaram isheen gara biyya lafaatti dhuftee waggaa 64tti guyyaa irraa kanatti addunyaa kanarraa ni boqatte jedha. Egaa guyyaa boqonnaa ishee kanattis duuka buutonni gooftaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii awwaaluudhaaf gara iddoo awwaalchaatti gara Geetsemaanitti ni deeman jedha. Haadhi keenya qulqulleettiin Dubroo Maaram yeroo isheen boqattutti duuka buutonni gooftaa ishee awwaalchaaf gara Geetsemaanitti ni deemanii. Yeroo kanatti Yihuudoonni warreen Kiristoosin dabarsanii laatan jalqaba irratti ilmi ishee kan ta'e Kiristoos kan jedhaniin fannoo irratti safannisnee isa ajjeesnan inni guyyaa awwaalamee guyyaa sadaffaa irrattis ka'e jedhanii dubbatanii isa kanaanis addunyaa raasatii jiru jedhan. Maaliif jennaan duuka buutonni gooftaa akkuma jalqaba irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni osoo gara samiitti ol hin bahin duratti akkasumas osoo hin du'in duratti duuka buutota isaatiin isin hanga handaara addunyaatti dhuga baatota koo taatu jedhee kan itti dubbatee ture. Amma humna argattanitti immoo Yerusaalem keessa turaa jedhee itti dubbatee kan ture. Gaafa humna argatan handaara addunyaa kana naanna'anii du'aa ka'umsa Kiristoos bilisummaa dhala namaatiif kenname isa sana labsaa turan waan ta'eef amma isheen kunis yoo callisnee dhiisne akka ilma ishee sana kaate jedhaniitoo akkasiin immoo nutti dubbatu ittiin jedhaniitoo kanaafiyyuu reeffa ishii gubuu qabnaa jedhan. Kan isaan mari'ataa jiran marii jallinaati. Jarri kuni waan Waaqayyoon gochuudhaaf yaade akka nama dhorkuu danda'utti Waaqayyoon humna isaatiin yeroo inni ka'u inni ka'ee jedhaniitoo nutti dubbatanii turanii amma saadhisaas akkasuma ni kaati jedhanii reeffa ishii gubuu qabna. Kanaafis jedhan namoota sana keessaa jajjaboo kan ta'an humna qabu kan jedhaman isaan hundumaa keessaa filatanii fo'ataniitoo Taafooniyaa namicha jedhamu tokko nama jabaa kan jedhamu humna qaba kan jedhamu warra Yihuudii keessaa nama cimaa tokkoffaadha kan jedhamu sana filatanii ishee akka reeffa ishee isaaniif kuffisu fudhatanii isaanis akka ishee guban murteessanii gara sanatti deeman. Ilaala
namoonni kun humna waaqayyoon beekne kan isaan kanatti yaada jiran eenyu akka ta'e hin beekne waaqayyoon ofisatti bultoo kan ishee taasifateedha reeffa ishee eenyumtu itti bu'uu hin danda'u maaliif jennaan waaqayyoon ofiisaatiif bultoo kan ishee taasifate kan ishee kabaje duuti isheetis kan ta'e fedha isaatiin akkasumas duutee akka isheen haftuuf osoo hin taane isheenis akka ilma isheetti akka isaatti akka isheen ol baatu waan ta'eef reeffi ishee akka gubatuuf immaa eenyuudhaaf hin eeyyamu haadha isaatii waan taateef bultoo isaatii waan taateef kanaanis yeroo sanatti ni taa'ufooniyaa jedhamu suniin siree isheen ittiin baatamteetoo gara awwaalchatti deemaa jirtu sana yeroo inni deemee tuqu ergamaan waaqayyoo seefi isaatiin harka isaa irraa kuteedha. Hammeenya raawwatu garuu akka kanatti adabamuu isaa kan calaqqisiisudha. Ilaala taa'ufooniyaan harki isaa irraa murame ergamaa waaqayyootiin yeroo kanatti hinna'e ni gadde ni boo'e jedha. Kanas taanaan ofii isaatiif gara yaada isaatti gara laphee isaatti deebi'ee qulqulleetti dubara maaramiin kadhachuutti ka'e. Booda irratti namni kun gaabbii galee kadhannaa isaatiin booda irratti qulqulleettiin dubara maaram ilma ishee kadhattee fitoo ilma ishee irraa araara dhiifama kadhattee fi qulqullichi Phexros hangafni duuka bu'oota kan ta'e harka isaa sana deebisee immoo akka inni bakkee isaatti deebisuuf ta'eera. Guyyaa sanatti awwaalchaadha keenya qulqulleettii dubara maaramii afeetoo guyyaa sanatti qulqulleettiin dubara maaramiin gara samiitti ergamaan waaqayyootii fi qulqullichi Yohaannis inni eega ishee ture ishee wajjin kan ture fannoo jalatti ishee fudhatee kan ture baasanii gannatii Qoyitsayoot kan jedhamu jalatti muka jireenya kan jedhamu jala ishee kaanii jedha. Guyyaa irraa kanatti awwaalchaadha keenya qulqulleettii dubara maaramii inni yaadame sun hafee guyyatti kanatti haadhi keenya qulqulleettiin dubara maaram gara samiitti akka isheen ol baasu isaatti meelil jedhati waaqayyoon galateeffadha. Gara samiitti ol baa'uu isheetti ta'e ergamaa waaqayyoo fi qulqullichi Yohaannis gara samiitti ishee geessan. Kanaanis kan kana arge qulqullicha Yohaannis isa qabateetoo gara mana isaatti gale isa amanamaa ta'eedha. Har'a haadha keenya qulqulleettii dubara maaramii arguudhaaf kadhannaa isheetiin jiraachuudhaaf amantaadhaan jabaanneetoo eebba ilma ishee argachuudhaaf nuti hundumti keenya qulqulleettii dubara maaramii qabachuun barbaachisaadha. Laphee keenya keessatti qulqulleettii dubara maaramii qabachuun barbaachisaadha. Haadha waaqayyoo akka isheen taate waaqayyoon kan deessee nuuf laatte akka isheen taate araarsituu keenya akka isheen taate irruu dookimaas akka isheen guuchise irruu keenya guuchisuu kan dandeessu akka isheen taate waaqayyoon filatee haadha isaa kan taasise kan nuuf laate waan taateef haadhummaadhaan kan ishee fudhanne akka taane hubachuudhaan nutis qulqulleettii dubara maaramii gara laphee keenyatti fudhachuun barbaachisaadha. Qulqulleettii dubara maaramii gara jireenya keenyatti fudhachuun barbaachisaadha. Waa'ee dhiphina keenya ishee wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Ilma keerra nuuf kadhuu dhiphina keenya keessa nu baasi. Hirruu keenyas nuuf guuchisi jennee kadhachuun nu barbaachisa. Gara mana waaqayyootti yeroo hundumaa deemnee kana goona yoo ta'e qulqulleettiin dubara maaram waadaa qabdi waan ta'eef kadhattu Golgotaattis immoo kadhannaa isheetiin waan isheedhaaf galee waan jiruuf namni maqaa isheetiin mana qulqullummaa ijaare maqaa isheetiin sabal tsaadiqii kan qopheesse akkasumas namoota rakkatan kan gargaare hojii gaarummaa hundumaayyuu maqaa isheetiin kan raawwate waaqayyoon mootummaa koo nan dhaalchisa jedhee waadaa galee fira waan ta'eef qulqulleettii dubara maaramii kan qabatee gara mana isaatti galu gara jireenya isaatti kan galu gara mana waaqayyootti yeroo hunda kan deddeebi'u kadhannaan qulqulleettii dubara maaramiin wajjin jira meel jedhaati qulqulleettiin galateeffadha. Egaa guyyaa irraa kanatti qulqulleettiin dubara maaram haala kanaan ni boqatte addunyaa kana kan uume gara jirrees gara jireenyatti kan fide addunyaa kana fayyisuudhaaf yeroo jaalatetti akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatuuf ergaasa warra Galaatiyaatiif erga boqonnaa 4:4 irratti waaqayyoon yeroon beellamasaa yeroo ga'etti dubartii irraa kan dhalate gama ilma isaatiin nu fayyise jedheetoo kan dubbateef addunyaan kun gama ilma isheetiin fayyee isheenis foon uffatteetti boqonnaan isheedhaaf mala ture waan ta'eef kan foon uffate hundumtuu gara biyyootti deebi'uunsaa dirqama waan tureef jalqabarraas biyyoorra kan uumame waan ta'eef guyyaa irraa kanatti qulqulleettiin dubara maaram boqatte boqachuu ishee qofa osoo hin taane guyyaa kana gara samiitti akka isheen ol baatu gara gannatiitti akka isheen galtu guyyaa itti ta'eedha. Dhugumaan guyyattiin kun guyyaa adda taate guyyaa filatamte guyyaa eebbifamaa ta'eedha. Waaqayyoon ofiisaatii eebbisee guyyaa itti eebbifamnu mana isaa keessatti guyyaa itti walitti qabamnee kadhannaa qulqulleettii dubara maaramiitiin akkasumas immoo eebba waaqayyoo irraa suga bara baraa kan ittiin argannudha. Qulqulleettiin dubara maaram araarsituu keenya kan taate waaqayyoon deesse kan nuuf laatte qulqulloonni abbootiin keenya waa'ee ishii yeroo dubbatan
waa'ee fayyina dhala namaa gaafa dubbatan fayyina dhala namaatiif qulqulleettiin dubroo maaramii iddoo guddaa akka isheen qabdu gooftaan keenya akka isheedhaaf jalqaba irratti dubbatetti ergamaa isaa ergeetoo akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Waaqayyoon gara biyya Naazreet Galiilaa kan jedhamtu gara dubroo Yoosef kan himamtee jirtu akkatti ergame jechuudhaan gara qulqulleetti dubroo maaramiitti akka isa ergee ture gara dubroo takkaatti jechuudhaan takittii kan taate ishee qofa kan taate haadha isheetiifis abbaa isheetiif tokkittiidha jedhee immoo qulqullichi Solomoon waa ishii kan dubbateef jalqaba irratti takittii jedhee ergamaan qulqulluun Gabreelii waa ishii dubbatee ture maaliif jennaan dubartiin akka kanaa biyya lafaarra hin jirtu waan taateef dubartiin akka kanaa jiraachuu hin dandeessus waan ta'eef takittii kan taate kan jalqabaas kan xumuraas kan taate waaqa da'uu kan dandeessu dubartoonni baay'een isaanii mootii da'uu kan danda'an jiru akkasumas immoo raajota da'uu kan danda'an mootota da'uu kan danda'an jiru ishee garuu kana hundumaarra adda kan taate qulqullichi Solomoonis immoo dubartoonni waan gaarii raawwatan baay'een ni jiru ati garuu isaanirra adda jedhee waa'ee ishee kan dubbate jala muree gara dubartittii takittii kanaatti deeme ergame jedhee qulqullummaa ishee kan ifa baasee nutti dubbate ergamaan Waaqayyoo kennaan kan guutamte gammadi jechuudhaan kennaa hundumaa qabattee kan jirtu kennaa araarsummaa qabattee kan jirtu kennaa waan hundumaa raawwachuu qabattee kan jirtu kennaan isheedhaaf hin kennamne goonkuma kan hin jirre qulqulleettiin dubroo maariyaam hunduma keenyaaf haadha kan taatedha araarsummaa ishee qulqullummaa ishee akkasumas dubrummaa ishee hubannee kan jiraannu yoo ta'e haadha Waaqayyoo akka taate amannee kan fudhannu yoo ta'e akkasumas immoo kadhannaadhaan yeroo hundumaa gara ilma isheetti akka nuuf kadhattuuf yaa qulqulleetti nuuf kadhu jennee gara isheetti kan iyyannu yoo taane kadhannaan qulqulleetti dubroo maariyaam hunduma keenya wajjin jira mee ilaalaatii qulqulleetti dubroo maariyaam galateeffadhaa qulqulleettiin dubroo maariyaam guyyaa irraa kanatti boqatteetu gara samiitti sitti ol baate egaa abbootiin keenya yeroo booda qulqullichi Yohaannis qofti akkamittiin ol ba'uu ishee arge jedheetoo immoo yeroo tsooma filataa keessatti tokkummaadhaan subaayee galanii ta'u qulqulleetti dubroo maariyaam ol ba'uu ishee akkasumas dinqiin Yohaannisitti mul'ate sun hundumaa isaanitti akka mul'atus ta'eera kanaanis ijoollee Waaqayyoo kan taane tsooma fi kadhannaadhaan jabaannee kan jiraannuttis iccitiin qulqulleetti dubroo maariyaam nuuf ifa nuuf mul'ata amantiidhaan tokkummaadhaan abbootii keenya irraa bifa hirmaanneen isaan wajjin taane tokkummaadhaan gama isaaniitiin iccitii hundumaa hafuura qulqulluudhaan hubannee kan jiraannudha isheedhaan akka jiraannu nu taasise kanaafiyyuu akkuma qulqulleettiin dubroo maariyaam qaamni koo Waaqayyoon galateef jetteetoo yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachaa bara ishee guutuu kan jiraatte akkasumas hunduma keenyaaf fakkeenya kan taate kan jalqabaa kan taate isheen Kiristoos jalqaba irratti kan deessee nuuf laatte haadha keenya kan taate isheen qaamni koo Waaqayyoon ni galateeffatti ega jettee boodatti nuti ijoolleen Waaqayyootis immoo Waaqayyoon galateeffachuun akka nurra jiraatuuf immoo kan nutti agarsiise yeroo hundumaa mana qulqullummaa keessa akka jiraannu gaabbiidhaan deddeebinee gara fooniif dhiiga Kiristoositti akka dhiyaannu Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru qulqulleetti dubroo maariyaam haadha taasisee kan nuuf laate araarsummaa isheetti amannee araarsummaa isheetiin akka jiraannu dhiphina keenya itti mannee akka irru dookimaas guuchistu hirrina keenya akka nu guuchistu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u ilil jedha Waaqayyoon galateeffadha.